arrabni namoota hedduun akkuma suura irratti argaa jirtan kana akkasitti babbaqaqee yeroo mul'atu ni argama. Wanti kun egaa namoota 100 keessa akka waliigalaatti umurii kamirrattuu namni 5 arrabni isaa akka kanaadhaan babbaqaqee yookaan sarara baasee ni mul'ata. Haa ta'u malee yeroo umuriin dabalaa deemu keessumaa waggaa 40 booda namoota 10 keessaa namni 4 wanta kana ni qaba jedhamee tilmaamama. Haa ta'u malee dheerinni isaa, baay'inni isaa fi gadi fageenyi isaa namaa namatti garaagarummaa qaba. Mee wanta kana maaltu fidaa? Wanti kun rakkoo cimaa akkamii fiduu danda'a? Akkasumas immoo akkamiin furmaata argachuun danda'ama kan jedhu waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib godhaatii asumaan maatii ta'a. Kanneen maatii taatan immoo laayik gochuun jalqabaa. Asumaan gara barnoota kootti seena. Wanti kun egaa yeroo hedduu mallattoo hin qabu. Jechuunis dhukkubbii hin qabu jechuudha. Yookaan tasa of ilaallee keessatti argu yookaan akkuma carraa yeroo arraba isaanii ilaalan argu malee dhukkubbii hin qabu, mallattoo hin qabu. Haa ta'u malee bakka sanatti yoo nyaanni yookaan wanta adda addaa kuufame yookaan yoo baakteeriyaan bakka sanatti wal hore mallattoo kanneen akka gubuu akkasumas fooliin afaanii gaarii ta'uu dhiisuu, halitoosis kan jedhamu fooliin afaanii hamaa ta'uu akkasumas arrabni sun yoo infekshinii godhate arrabni sun dhiita'ee madaa'ee mul'achuu danda'a. Kun egaa yoo bakki sun infekshinii baakteeriyaa godhate akkasumas arraba babbaqaqe kana keessa yoo nyaanni kuufamedha malee akkasumatti ofii mallattoo hin qabu. Wanta kana kan fidu guutummaatti hin beekamu. Haa ta'u malee amala maatiidhaan deemuu qaba. Abbaan yoo qabate haati yoo qabdite ijoolleen isaanii carraa godhachuun isaa ol ka'aadha. Amala maatiidhaan deemuu qaba. Akkasumas namoonni dhibee daawun sindireemii qaban akkasumas namoonni arrabni isaanii jiyoogiraafik taangii ta'e akkuma kaleessa ilaalle kan geengoo ta'ee arraba irratti mallattoo akkasii qabu kanaaf saaxilamoodha. Kanaan ala garuu wanti kun hanqina nyaataas miti, hanqina vaayitaaminoota adda addaas miti, hanqina mineraalota adda addaas miti, dhibee fayyaa agarsiisus hin qabu. Kana akkuma qaama nama tokkoo garaagarummaa qabu arrabni isaanii uumamumaan gargarii jedhamee fudhatamuu qaba malee akka dhibeettis lakkaa'amuu hin qabu. Namaa namattis kan daddarbu miti. Kana malees rakkoo fayyaa fidullee tokko hin qabu. Darbee wanti kun ofuma isaa baduu danda'a. Haa ta'u malee yeroo baay'ee hin badu. Baduu dhiisuu danda'a. Kanaaf egaa wanti kun yoo baduu dhiises of amansiisanii fudhachuudha. Akka qaama ofii tokkootti arrabni isaanii akkas ta'e of amansiisanii fudhachuudha malee akka rakkootti akka dhibee fayyaatti yaadanii dhiphachuu hin qaban jechuudha namoonni kana qaban. Of amansiisanii fudhachuu qofaadha. Yaala kan barbaadus miti, yaalaanis kan badu miti. Yaala hin barbaadu yoo yaala deemanis wanti fayyisu hin jiru. Haa ta'u malee inni guddaan kan gochuu qaban akka arraba babbaqaqe yookaan tatarsa'e kana keessa baakteeriyaan itti waliin horre sana keessatti nyaanni akka achi keessatti hin kuufamne inni guddaan waan sana qulqulleessuudha. Akka sooranni bakka kanatti hin kuufamnee fi baakteeriyaan waliin horre guyyaatti yeroo 2 ilkaan dhigachuu akkasumas arrabarra qulqulleessuu dabalataanis immoo nyaata erga nyaannee booda bishaaniin dulluuqqannee tufuu kana goone akka baakteeriyaan achi keessatti waliin horree fi sooranni achi keessatti hin kuufamne taasisnaan gahaadha. Yaala kan barbaadus miti, yaalaanis kan badu miti. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.